Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isinaa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e kan hunda keessan ilaalata jechuudha. Warri biyya Arabaa irra jirtan hunduma keessan ilaalata jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'ee rakkootu jira. Baay'ee hiriyaan ofiillee yeroo rakkoo irraa nama geessutu jira jechuudha. Kana yeroon jedhu warra wajjin dhalatan warra biyya tokko irraa nama biraa amantanii yeroo manaa baatan baay'ee rakkoon isinirra gahaa jechuudha. Maalan isinitti himuu dhufe har'a hiriyaa xiyyaa kan biyya Beeruut keessa jirtu rakkoo ishii guddaa irra gahee jira. Kanaaf hundi keessanuu ammoo rakkoo kanarraa piliis akka of eegdaniin barbaada jechuudha. Viidiyoo kana hunda keessaniifuu sheer godhaa. Yeroo rakkoon isinirra gahee bichaa u'uu jechuun bu'aan qabu. Lafa jala yoon isinitti hime immoo anaafillee bareeda jechuudha. Ani ishiittillee himuu dhiiseetii miti. Viidiyoo ishii tanaan dura waggaa tokko dura hin ta'a sagalee ishii asirratti poostii godhee jira jechuudha. Yeroo san mana jaartii tokkootii fi mucaa tokko qofa jaartiin kan qabdu mana san gahee baay'ee achittis baay'ee rakkachaa turte. Jaartiin hirriiba akka dhoorgite yeroo hundaa fincaa maalii kana waan hundayyuu waan shintibeetii fayyadamtu ishiin akka fayyadamchiistuu fi yeroo raftellee hirriiba kaasteetiniin akka shintibeetii fiddu kan taasistu achitti baay'ee rakkachaa turte jechuudha. Yeroo sanitti mana sanii ijoolleen akka baasan sagalee naa ta'e waan jetteef sagalee ishii isin biraan gaheen ture. Ijoolleen baay'een keessanis immoo bilbiltanii achi baasuuf yaalii gootanii jirtan jechuudha. Yeroo ijoolleen achi baasuuf yaalii gootutti borumtaa san jaartiin ishiin bira jirtu kuftee caccabdee hospitaala akka galtee natti himtee jirti jechuudha. Yeroo jaartiin kuftee hospitaala galtutti namichi yookaan mucaan jaartii jechuudha guyyaa mana biraa hojjechiisee galgala qofa akka ribaaf manatti galchuu natti himte. Ijoollee ishii baasuuf ta'an sanillee bilbilaan akka haasofsiisuu hin dandeenye natti himte jechuudha. Kun osuma kanaan ta'ee jiru gaafa jaartiin manatti deebitu dallaalan biyya kanaa namichi dhalataa biyya kanaa kan ta'e jechuudha. Mana sanii akka baase natti himtee jirti jechuudha. Yeroo kanatti mana itti galchee mana biraatti kan galchisan nagahumaan osoo hojjechaa jirtu as dhihoo kana keessa jechuudha. Kinu harruma dubbii kana kan ishiin naan geessa jechuudha. Tanaan durallee kan man ishiin biratti galtee hojjechaa jirtu birrii akka sirnaan hin kennineefidha kan ishiin natti himte irraa hirrisanii kennaniif jechuudha. Yaa ta'u malee sirumaa hadha jedhi jennaan birrii ishii kan ji'a 5 namichi ishiin achitti inni fidee achitti gurgurate dallaalichi biyya kanaa jechuudha kan ishiin mana sanii baase. Birrii ishii kan ji'a 5 irraa fudhatee ishii mana sanii baaseetiniin ammas ammoo mana biraatti galchee jira jechuudha. Kana jechuun hunda keessaniifuu barumsa haa ta'u. Mucayyoon amma baay'ee rakkoo keessa jirti dhugaan isin jedha. Baay'ee rakkoo keessa jirti. Kara biyyatti deebi'aa hin jirtu. Birrii ishii kan ji'a 5 hin arganne homaa ta'aa hin jirtu. Mana kana ammoo yoo nan baatee nan gala jette intaloon birriidhaan si bitadhe akka jettuun itti himamaa jira jechuudha. Madaamin jechuudha. Kuni baay'ee rakkoo guddaadha. Mana duraa sanii osoo bahuu baatte jaartiinis ammoo yeroo san akka ishiin baatee ji'a 5 akka ji'a 2-3 yeroo guututti lubbuudhaan darbitee jirtu jechuudha. Jaartiin ishii rakkisaa turte suni. Yaa ta'u malee osoo mana sanii bahuu baatte kontiraata ishii ni xumuratti gara maatii ofii ni galti turte. Ani yeroo sanitti illee mana kanaa hin bahini obsiin jechaani ture garuu oovarii sila ta'eef rakkinni ishii mana sanii ijoollee Itoophiyaa osoo hin taane dallaala biyya kanaatiin baatee rakkoo irratti kuftee jirti. Isiniin jedhaa obboleeyyan kiyyaa ishiin amma rakkoo irra jirti rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Namichi yoo ishiin birrii kiyya ifaajee kiyya naa kenni yookaan immoo hin baasitti na deebisi jetteen akka ishii as faraarraa yookaan sin ajjeessa jedhuun itti himee jechuudha. Baay'ee rakkisaanii jira. Kanaaf ani maalan isin jechuu dhufe rakkinni ishirra ga'e kun akka isinirra hin geenye eenyuyyuu amantanii mana sanii akka hin baane. Ijoolleen Itoophiyaa keenyaa jechuudha yoo wal bira dhuftanii kan mana sanii wal baasan ta'e waliin jiraatan ittis oke ta'uu danda'a. Garuu dallaalaa biyya kanaa jiraataa biyya kanaa amantanii mana sanii baatanii akka isin gurguratu. Inni mana kanallee osoo hojjechiisee ji'a 5 osoo hojjette yookaan baasee mana biraattis gurgura jechuudha. Baay'ee rakkoodha. Namichi ho'i karaa feesbuukiitiin sheer godhanii jiranii nama kanarra of eega nama kanarra hojii hin galina isin gurgurataa jedhanii jiran jechuudha. As Beeruut keessa kan inni isinitti himaa jiru. Kanaaf piliis warri mana keessa jirtan lakkii rakkanne kan hojjenne ifaajee keenya argachaa hin jirru jettanii mana jirtanii
dallaalaa biyya kanaa harka buutanii baay'ee of rakkisinaan isin jedha dhugaan isin jedha baay'ee of rakkisinaa carraa biyya kana baatanii ittiin galtan hin dhabina gonguma jechuudha baay'ee rakkoon isin irra ga'a ani kana yeroon jedhu baay'ee gaddi guddaan natti dhagaamee mucayyoo tanarraan jechuudha baay'ee rakkoo kana hin jedhamne keessa seentee jirtu hojjettee ifaajii ishee argachaa hin jirtu lakki gara maatii kiyyaa nan gala hojjette gara ittiin galtu hin qabdu jechuudha hidhaa keessa jirti jechuudha kanaaf hundi keessanuu mana jirtasanitti birrii hin qabnu mana biraa isin galchinaa namni dolaara hin qabu hin jira achitti fuudhan isin galcha hoo isin abadan ishin jedhinaafi annugaan isin jedha birriin homaa miti tooftaa biyya tanaa ittiin baatanii gara maatii keessan geessanii barbaadachuutu isinii mala jechuudha kanaaf nama tokko amantanii keessattuu dallaala biyya kanaa jiraata biyya kanaa amantanii mana tokko hin seeninaa abadan kana wannan isin gahuu barbaada hiriyoottan tiyya yeroo isin rakkootti guftan eebanne kufee akkas ta'een osoo hin taane dursee waan jiru hundaa isinitti hima jechuudha rakkootu guddaa jira biyya kana keessa rakkoo kan hin jedhamne jira isaan yeroo akkanatti dolaara takkittiin itti ija taate kana isinirraan isin gurgurataniitiin argachaa jiran isaan jechuudha kana isaan waliifuu hin hilanii nuufamooti homaa dantaa hin qabanii isin adaraa keessan of eeggadhaa hayi birri dhabe akkamittan dhabe jettanii sammuu keessan of hin jinqina ani birri boruu hojjettanii argattan isin jedhe viidiyoo baay'ee irratti isin hojjedheen jira birriidha jettanii of hin gurgurinaan isin jedhe of gurguraa jechuun dallaalatu isin gurgurachaa jira isinis gurguramaa jirtan jechuudha ifaajee humna keessan gurgurachaa jirtan isin ka hojjettasanis immoo argachaa hin jirtan gara maatii keessanii galaa hin jirtan kanaaf nama kamiyyuu haa ta'u jiraatan biyya kanaa ta'e kama fe'e ka ijoollee Itoophiyaa maan taane mana sanii ittiin baatanii kara mana biraa yeroo galtanitti of eeggannoo guddaa godhaan isin jedhaan mana sanii mana badde hoo jedhaan mana biraatti akka qollofamanii ta'anii miti ijoolleen ala keessa hojjetan mana barbaadan dhaqanii seenaniitiin hojjetan garuu ka mucayyoo tanaa adda mana kan ittiin baate san qaxxetteenii manuma san teessi garuu kan hojjettellee homaa hin arganne kunoo gaafa ishiin ji'a 5 guututti akka mana sanii baddu namichoon as fararree itti himee achiillee baasee ammoo nama biraatitti gurguratee jira jechuudha. Kanaaf rakkoo mucayyoo tanaa akka isinirra hin geenye isin jedha eenyuyyuu maa hin taane amantanii mana jirtasanii baatanii mana biraatti hin galina karaa harka daldaalaatiin isin jedha viidiyoo tana waliif sheer godhaa adaraa.